sirrii ta'e kun akka addunyaan hubattus irratti hojjeta jechaadha walii galtee seera wal fakkaatu baafata jechaadha. Kana amma gadaan abbootii gadaa gurmaan kun akka walii galaatti kan amma tuulama qofaatii mootii amma irreecha horaa sadii kan Oromoo maraatu ta'ee jira. Oromoo maraa abbootiin gadaa hundiyyuu dhufanii malkaa kanarratti ni eebbisan. Keenya jedhanii jiru. Malkaan kun keenya bushooftuun teessoo abbootii gadaati jedhanii jiru. Kanaaf abbootiin gumiin gurmaa'ee kun hojii bal'aadha kan isa eeggatu calqabee jira. Irreecha horaa sadii madda turizimii ta'uun yeroo ammaa turistoota hedduu hawwachaa jira. The study of Ethiopian art history has tended to be focused on the Central Highlands, and it's very important that the cultural education should mirror the general policy of the government, and if there's an ethnic federal policy, then we should reflect that, and we should include study of the Oromo and other the art traditions, the visual culture traditions of different ethnic groups, and we should include that in the general curriculum. Nama kadufnen talako wan toko jatu gati barbade ada Oromo fada wan devin and you know atobek is a one juru wan adadan sunin wajatu duftu wajin dufne galata wakan muas arras ragamanne. Actually, really like it. Something like this in Switzerland, you don't find it because people are not so open like they are here, and it's quite nice. I must say, I enjoy also the atmosphere, and it's different. It's very different. Also, people like taking photographs, and they don't mind if I take some photographs of them, and I like that. And that's very open, and people seem to be friendly. Dinagdee ta'uu bira darbee eenyummaa fi aadaa saba Oromoo addunyaatti beeksisaa jira. Irreechi bara kanaas aadaa keenya bakka ga'umsa tuuristii hallatamaa taasisuuf ni hojjenna jechuun kabajama. Kan akka irreechaa, kan akka sirna gadaa mallattoo uummata Oromoo ta'e kana sadarkaa addunyaa irratti sadarkaa UNESCO irratti galmeessisuudhaa fi isa bichaa immoo miti kan immoo hambaa qabatamaa ta'anis kan hambaa uumamaa kan akka gaarreen Baalee kan akka Holqa Soofumar kan akka immoo Dirree Shee Huseen isaan akkasii fi kan akka Bosona Yaayyuu kun immoo kuniif kan kana fakkaatan immoo qabeenya uumamaa naannoo keenya jiranii fi qabeenya immoo hambaa kaleessa dhalootatti darbe keessaa kun hambaan kun hambaa dhalootatti dhufe kana gaasursiisuudhaaf kan ammoo dhalootaa dabarsuudhaaf kan ammoo addunyaa beeksisuudhaaf immoo biiroon keenya hojii bal'aa hojjetaa jira. Kanaaf hojii bal'aa hojjetame kana keessaa immoo wantoonni tentative list yookiin galmee yeroo irratti addunyaa irratti galmeessuudhaan deemame kan nu milkaa'e kan nu jira isaan keessaa kan akka Dirree Shee Huseen kan akka Holqa Soofumarii fi kan akka gaarreen Baalee akkasumas fi Bosona Yaayyuu tentative list keessa warra galan keessatti lakkaa'ama. Sirni gadaatiif immoo kun waa'een irreechaa kun qoratame warra hambaalee qabatamaa intangible heritage warra jennu kanaaf warra Ingiliziitiin isaan kun waa'ee qorannaa isaanii calqabame kana keessatti immoo adeemsa keessa darbuu fi adeemsa immoo ittiin bakka sana ga'u qaba. Adeemsa keessa darbuu keessa hundumaa akka darbuu calqabuu fi barreeffamni kanarratti dhiyaachuu qabu hayyoota keenyaan calqabame tunis immoo mootummaan kanarratti godhe waan hedduu waan guddaadha. Kana hojjennu egaa irreecha kana kabajuudhaaf baay'inaan mootummaa humni mootota yookiin gaggeessitoonni naannoo keenyaa pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa calqabee bara baraan bakka kanatti argamuudhaan uummata miliyoonatti lakkaa'amu faana kabaja irreechaa kana gaggeeffama. Kun immoo aadaan kun kan uummata kanaati. Aadaan kun immoo kan uummanni kun ittiin beekamuudha. Gahee mootummaa keessaa immoo aadaa uummata Oromoo, seenaa uummata Oromoo fi akkasumas immoo mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf waan dirqamuuf kana keessatti socho'aa jira jechuu hin dandeenya. Bakki irreechaa yeroo magariisa. Icciitiin isaa immoo Oromoon muka jiidhaa jaallata. Jiidhaa harkatti qabatee malkaatti bahee waaqa isaa galateeffata. Kanaaf jecha qabeenya uumamaa kunuunsa. Hariiroo Oromoon eegumsa naannoo waliin qabus kanaan ifama. Waraansadee waggaa loluu agarra. Bakka Oromoon itti ol argan, bakka itti ol beekan, bakka labsii abbootii gadaatti fudhatan, bakka murteetti fudhatan, tokkummaadhaan immoo murtee fudhatan bakka itti hojiirra oolchan. Bakka aadaa keenyaaf seenaa keenyatti dabarsinu bakka guddaa
bakka kana ammas baga nagaan dhufne baga nagaan geenye jedhe. Tumsii fi aadaa keenya, amantaa keenya, seenaa keenya kabajuudhaaf bakka maraa walitti aanee hojii hojjennu kun hiyyummaa diiguudhaafis nu gargaaruu qaba. Hiyyummaan mandiignetti eenyummaan keenya hin tuqama. Tokkummaan keenya sin tuqama. Hiyyummaan tokkummaa keenya sin tuqa. Hiyyummaan aadaa keenya sin tuqa. Kanaaf aadaan keenya, amantaaleen keenya hundumtuu akka itti fufan, akka gabbatan, seenaan keenya irra caalaa akka beekamu, irree tokko taanee tokkummaa keenya cimsinee hiyyummaa diiguudhaaf sosocho'uu qabneen jedha. Baga nagaan keenya, baga waliin keenya, ulfaataa galatoomaa. Uummanni sirna irreechaa kabajuuf malkaatti wal ga'e irreeffannaa dura eebba abbaa gadaa, abbaa malkaa fi hangafoota gosaa eeggatam. Erga isaan dabareen eebbisanii booda marga jiidhaa fi abaaboo birraa qabatanii bishaaniin tuqanii waaqa galateeffachaa irreeffatu. Kana booda gabbisiyyoo taphachaa gara qe'ee isaaniitti deebi'uun dhangaa ayyaanaaf qophaa'e nyaachaa dhugaa gammachuun dabarsu. Waaqayyo akka rooba nagaa roobu dhala yookaan sanyii isaanii baay'isuuf kadhatu. Guyyaa irreechaa booda lafa baddaa fi badda daree yookaan bakka qubatan irraa socho'anii loon isaanii hora obaasu. Kunis akka jalqabaa fi seensa hojii bara haaraatti fudhatama. Horri Harsadii iddoo Oromoonni Tuulamaa fi gosti Oromoo kallattii arfan biyyattii keessatti argaman jaarraa hedduuf irreeffatanidha. Harsadiin maqaa namaa yoo ta'u, gosa Liiban keessaa abbaa malkaa hora Harsadii nama turedha jedhama. Haaluma kanaan wiirtuu hora Harsadii aadaa irreeffannaa yookaan waaqeffannaa godhanii itti irreeffachaa turan. Yeroo ammaa kanas waggaa keessaa al tokko hora Harsadii irratti akka aadaa Oromtichaatti faaruu galateeffannaa waaqaatiin ni kabajama. Baga nagaan ufta warri manduggoota, baga itti gammadde warri dargaggoota Harsaditti irreeffannaa ufnee malkaa hootaa waan balleessite dhiifama nuu goota. Uduu jaarsi jiru maaltu waliin ooda? Uduu jaarsi jiru maaltu waliin ooda? Baradhu yaa saba koo akka jabaattu barattee diida fagoollee hin deemtu barnoonni qe'aatti galtee yaa warri maatiin barsiifne baruun gaabbi taa'e. Barsiisaa galatoom ijoolleen keenyas baratte milli karaa waliin deemaa jennu. Duristitti dabarte waan dofummaan nama gootu mirga barreeffata qabdi.